YouTube isaanii subscribe godha. Maali siganni si gargaara. Dhaabbata Alukee Gamtaan. Obboleeyyan kiyya subscribe godhatu hin beeku. Akka dhuunfaanni maraa jedhe. Karaa lamaa sadii deebi'ee bishaan fudhatee seennan ija keessa laalaan beekalan. Sigaalee dabalee Hajaaratu waan jaalatu argitu. Mana bichaanii biyya tanaa kallattiidha waan ta'eef hagartee tubboo fayyadamullee asuma gibbuu tana keessatti boolla qotanii waan jiruuf ni guutama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan oromoo ashama harka fuula kanamtee adda addaa qabamtu keessanu bakka hojjetan salaamtaan teenya tan jaalala ta'uu irraa burqi isin biraa geessu isin jecha eegaa buleen kiyya arra hunoo mana kaddaafaa jirra. Kaddaatuuf ni beeytanii kan ammaan dura bakka caaltuun dalagaa mana isii sanitti mana kireessanii maatii isaanii bira mana isaanii jirraa jobbolee keemee salaamtaa qabdu kadda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii. Amnaa warree amantaa biraatti akkam nagaa isiniin jecha akkuma viidiyoo kan dabareerratti agartanitti wardaa faamilirratti haga dhiifame akkuma jiru ta'e innaa arraan tana kun isaan wal agarree jira jechuun bira dhufe. Waan dhufeef. Egaa obbolee kiyya golochaan arraa wanni as dhufeef kadiir keenya kaddaatuuf kana galatoonfatuuf jechuun obbolee kiyya maaliif obboleetii teenya yookaan dubriitiya intala habootiya tagartee wardaan manarraa ariite warri naa keessummeessee ol naa naqe warri gartee bakka bultiidhaa itti naa godhee hararraa fuudhe isini galatoomaan isin jaa duraan dursee maaliif achitti alatti ol barree haa ta'u amma immoo qaama mana keessan dhufee galataa isin galatoonfatu mana keessan kun. Keenya. Waaw maashaallah hedduu bareeda. Galatarraa fi obboleeyyan kiyya ummanni kun ummata haalan miskiinati ummata haalan galata guddaa qabu akka oromummaatti maaliif caaltuu qofaa miti sis taanan nas taanan warraan argu guutuudhaa fi anallee taanan nuundaa'u abbaa rakkate rakkoorra dhaabbatanii mana caaltuu yoo akkuma carraati maaliif abbaa fedhee taanan nama rakkate hundaa'u ni gargaaranii jechuudha namni caaltuu arra hararraa qabee ol naqe habirallee yoo taate nuu garaadha. Egaa jechuun akkuma jarraatti rabbii waliin nu fide beekee. Haa galatoom si argamu eenyutu arge? Anumaatu argee sammuuta bakka maazarii fi akkanaa jeetiin itti gaggeessinatti hin ta'u jechuun isheen itti bakka rakkoon qabu manaam jettee akkasitti hojjaa isaanii akkas kagoonee beechu. Akkasitti ol naqxanii jechuudha. Haa galatoom rabbi jazaa sinaa kabalu maazarii teessis rabbi ulee haadha eleessu inshaallah ta'ala riskii walloo sitti haaqannu. Egaa obboleeyyan kiyya ganda kana waa hedduu irraa barra maaliif jennaan namni rakkataa gargaaruudhaa fi nama karaa irratti dheebuu baasu qabee beela baasu kan bakka gachiisu dhabe bakka gachiisan itti godhuun aadaa Oromooti. Aadaa godhannee itti haa hojjennu jaa duraan dursee ganda kanarraa maatii faamilii ganda kanarraa fakkeenya fudhannuun isin jaa obboleeyyan keenya maal jennaan faamiliin kun haalan gartee duraafillee namaaf fakkeenya ta'an. Haalan fakkeenya taatan anaaf fakkeenya taatanii jirtan. Jireenya qaalii akkatti jireenya qaalii kana keessatti inumaa onna qucaala deebitanii kiyyoo tanaaf mana kireessitanii hojii nan eegaladhaa na hojii eegaladhuu godhatanii wallaahi haalan takka na gammachiiftanii galatoomaa isin jaa anamma biyyoo jaalala biyyootiif kana osoo hin taane inumaa isinuma baraa'u jeetin maatuma keetiin baraa'u jeetin dhufe. Sirrii jettaati yeroo amma haala isiin haasni turraa'e ati amma akkanumatti qallaalumatti irraa callisuun qabdu biyyoota miidhagdee karaa takkaan foon keeti kanallee ilaaluu qabda. Kanuma jechuun amma isiin siillee hin beeku ture. Nama akkasiin natti himtu atis bakka tana duras dubbadheetin ture viidiyoo kaan sanis ilaalee dhiyaatte rakkoo guddaa keessa nama dabre. Rakkoo guddaa keessa dabre sirrii. Akka isiin kanatti himte bakka akkuma ati wannicha gootee wardaan akkas gootee. Sirrii. Miitee kana qofa nu taphachiifte. Kana malee dila sansitti ni san boodan argee. San booda viidiyoo laaltee gartee galatoome. Sirruma ba'aa gartee rakkoo fi bal'oo hedduu keessa dabre hedduu miidhaa hedduu guddoo keessa dabre haa ta'u har'a asiin nugee jira rabbiin har'a bakka ilma obboleeyyan kiyya bakka ilma namaa rakkoo osoo hin ta'in bakka rakkataa furuu jirra. Rakkataa furuu jaalatu waan jaalatu argatu dheebote waan dheeboteef argatu beele waan beeleef argatu akkana hoogganaa akkasii hooggan akkana jedhu intarneetooyee biyyaa osoo hin ta'in namni hundinuu jechuudha namni hundinuu jaalate waan jaalate argatu qaba maal jennaan ni miidhama sammuun ni miidhamte waan taate takkanaati obboleeyyan kiyya har'a hunoo maatii kun na gammachiisaniitiin akkasitti maatii kana bira dhufee obboleeyyan kiyya ummaan isaa hedduu nama gaariidha mazariin isaati haalan gartee obboleeyyan kiyya haalan wallaahi abdii namatti horti maaliif dhaloota gartee nuti hubannu fi dhaloota amma jiruuf illee fakkeenya taati. Irra guddaan nama amma beekadhu bishaan dhugan namatti isaa waadaama kanatti. Bishaan dhuganiifi
واسع جاو mana fincaanii faa gartee mana fincaanii yeroo mana fincaanii biyya tanaa kallattii waan ta'eef hagartee tubboo fayyadamullee asuma gibbuu tana keessatti boolla qotanii waan jiru ni guutama. Afaan ogan jimaa qaba yeroo hedduu deddeebi'a. Taraa lamaa sadii deddeebi'ee bishaan fudhadhee seennan ija keessa laalaa beekalan. Takaraati obboleeyyaa kiyya jireenya akkatti qaalee nama ficaan tara meeqa seente si jiru kanatti. Akkasii isaan ammoo yeroo dara keessatti nama alaa keessummeessanii ol galchuun isaanii nyaachisanii obaasuu isaanii hedduu takka nama gammachiisa. Obboleeyyaa kiyya dur zigaan eessa jira carcar jira harargee lixa. Obboleeyyaa kiyya harargeedha harargee keessa harargee lixa. Harargee biyya jaalalaa biyya tokkummaa jaalalitti itti marge wanni jettaniifi hedduu malee hooduu malee hin jiruun beekan. Amma jettuu dhaabamee jira. Amma harargeettuu dhaabamee jira obboleeyyaa kiyya. Keessumaa wadaama magaalaa guddoodhaa jireenya asitti qaaliidha. Hawaasi jireenya ala qaali. Jireenya akkatti qaalee kana keessatti faamilii kun yeroo akkatti gartee nama keessummeessanii amnaa ol naqan rakkatuun faanni maraa jedhe. Waan adeemsi nama goote rabbiin karaa biraati jiidee. Akkasii anumtinuu maaliif nama hin beeku nama qabu as keessa waan ta'e rakkatuun ni malaa jedhe isinuma baruu. Obboleeyyaa kiyya maaliif hedduu rakkoo keessa dabree faamilii akkanaa kana na fedhan faamilii akkatti nama gargaaru kana na fedha waan ta'eef ilmaa caaltuun ilmaa caaltuun isin wajjin wal barsiisuun haalan naafee jira maaliif jennaan rakkoon adda addaa wal qunnamte maaliif isin isin gargaara. Halluu khayri waan. Awwaala biyya isaati naa qabale maaliif wallaahi oosaa keessa dabarre gammachumaatu oosaa keessa na hojjite. Rabbumaaf jecha wal agarree wanni. Abbaa isaatu sheeka har'a jummaadhaa mudawwara kaaleessa. Alillee jimmuu warraa dhufe garuu nuti qofa ofii qabsa kaan. Inni mudawwara kaatetta aboo namni imaana qabu bakka hundatti haa jiraatu. Rabbumaaf garaa laafete malee. Lakki laala kanaati ummaan ta'es akkasuma abbaa kan jeetu bulchee waan abbaa kan ga'e uga gabbee sadaqatu sadaqaa guddisuufi amma mana keessatti isin faazarii malee beekadhu wanni godhuu hin dandeessu. Kennuu hin dandeessu. Maazariin ta'es faraqaa isaati beekadhu. Kan beeku kanaafuu obboleeyyaa kiyya maatii akkanaa kana wal baruu maatii akkanaa kana keessaa fakkeenya fudhatuun haala barbaachisaadha. Maaliif maatiin akkanaa kun yeroo hunda haalan gartee akkaati rakkataa dhaabbattu rakkataa bira ejjettu akkaati rakkataa si biratti beelonne si biratti dheebonne nama rakkate nama fuula hin beekne yeroo inni karaa dhaabbatee booda tokko karaa dhaabbatee qalbiidhaan qalbii isaa gamaa gamana jiru akka ati bira ifiin beektee itti dhayitee maalummaa isaa gaafattee wal taphachiistanii rakkoo isaa hubattuuf si gargaara. Kanaaf isinii wajjin wal baruu barbaade wal barnoota gaarii isiniin jee atillee Khadiir naan jettee kaddaa YouTube barattee jirta. YouTube isaa sanis subscribe godha. Obboleeyyaa kiyya subscribe godhatu hin beeku maaliif? Akkanatu hin beeku isinii fiifuu subscribe godhanii rakkoo jala yaamantoota rakkoo jala jedhanii subscribe godhanii isa immoo subscribe godhaadhafi guddisaan jaa maaliif obboleeyyaa kiyya gammachiisa subscribe godhaadha. Description jalan kaya. Video dalam description jalan linki macam kana video description isi jalan di sini kaya. Taris linki comment jalan di sini kaya boleh. Linki saya comment jalan di sini kaya. Aku comment barang sudah gabut tadi. Comment juga tukar nanti kada tu subscribe guru. Subscribe guru isi ni rumah sini ramai betul. Rumah sini ada tu subscribe guru. Tanpa mereka berada di sini. Video kan ini nama subscriber mereka ni boleh jadi family ke. Obboleeyyaa kee family kiyya namni video kana laaltan kuma kudhan itu laala. San keessa namni maa kun takka ohaan godha. Kun takka itti guddin. Ilaa itti guddin nuwa. Nama kuma meeqa laalaa? Kun dilli san keessa kuma takka otti godha. Amanamummaan godha taa hin qaanjeessina. Naan qaanjeessina obboleeyyaa kee nan takkeessina. Namni kun takka otti godhaadhaaf. Namni kun takka ofi sinirraa fedha. Nama guddaa sinirraa fedha. Namni laaltan video nama kun kudhanii oli. Garuu subscribe kun takka ofi sinirraa fedha. Takkanaati obboleeyyaa kiyya. Inshallah taala maatii tanaaf du'aa godhaadha inshallah taala wardallee rabbi nagaan haga fijaadha du'aa itti godhaadha inshallah taala asumaan dhuga haga gammachuudha wal deebinutti nagaan nu turaas jenna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.